Jecha rahoo jedhamu dhageessee ni beektaa naannoo keessatti hiikaa akkam tulaatamaaf jecha kana. Sirni qalmaa guyyaa gaa'elaa gaggeeffamu naannoo keessatti maal jedhamuun beekama? Gosoota aadaa saba Oromoo keessaa aadaan fuudhaa fi heerumaa isa tokkoo fi isa bu'uura. Heera sirna gadaa keessattis tokko jechuudhaan heerri tokko jee kan ta'e galuu dandeenya. Aadaa fuudhaa fi heerumaa bu'uura godhachuuni. Sirna qalmaa aadaa kan yeroo gaa'elaa gaggeeffamu wal qabatee waan wal qopheeffannee qabannee kan isin biraan geenyu ta'a. Hamma dhuma sagantaa keenyaatti turtii bareedaa taasisaa isiniin jenna. Gaatu halkan dukkanaa gaachana guyyaa rakkinaa yaa fuullee itti nagaatu maafiina waanattu. Waa'ee rahoo haasa'uun duratti mee waa'ee bultiirraa wal qabatee sirbii Dooktarri kabajaa Artisti Alii Birraa waa'ee bultii irratti sirbee bultii wasaasaadhaa maqsatti himamaa gar lameeniin qabuun nurratti dirqama. Bultiin namni tokko yeroo sadarkaa umrii ijoollummaa keessaa ba'ee dargaggummaa keessa taruudhaan gara dargaggummaa achi taree kan bultii ijaaruudha. Bultii wayita ijaaruu bultiin kophaa isii hin ijaaramtu namoota garaagaraa hirmaachisuun kan ijaaramtu yommuu ta'u uummata Oromoo biratti aadaa jalatti ramadamuus dandeessee jirti. Uummanni Oromoo uummata baatuu baasaa gurraacha sirna gadaa kan uumee addunyaaf gumaache sirni gadaa bu'uura walqixxummaa ilma namaa ta'uurra taree wantoota lubbuu hin qabneef wantoota afaan beekanii fi hin beekneef kan bu'uureeffatee ta'uun wal nama hin gaafachiisu.